badan illee yoo godhan xayyaaran illee yoo nutti roobsan yoo nu qolan yoo nu hidhan dabalaa bula ulfinni keenya gadini irra tuumatumaa jechuu jajjabina onnee keenyaaf yeroo dhaamtuudha. Beekumsatu walaba nu baasa jee himeetiin jira. Kun dabballee adda bilisummaa uummata Oromooti. Dabballee uummata Oromooti. Wallaalummaa dhaan sammuu diilallaa'ee keessaa bahiiti beekumsaan akka guutamtu caqasi dhaggeeffadhu. Listening, reading, writing jechi jiru qulfiin sadeen kun yoo kan beeytu taate addunyaa kana bantee cufuun si harka jira kun world keyla. Dhaggeeffadhu. Listening, reading, writing yoo beeyte qulfii addunyaa kana kan banee cufu sihiidha. Sabni kanan beeyne addunyaan kun hunditti cufaadha dukkana. Psychology books. Beekumsaan mataa si garaaf dammaqi. Si dammeessuuf hin dhufe jechuudha beekumsaan. Listening dhaggeeffadhu siin jaa. Nama guddaa ta'e dhaggeeffadhu isiniin jaa. Isin saba guddaadha. Beekumsa gurguddaa isinitti haasa'uu qabna. Listening dhaggeeffadhu siin jaa. Dura. Reading qara'ii siin jaa. Writing sambooda waan sanee gara dhaggeeffattee booda beekumsa waan sanee gara kattee booda kun gaariidha miti. Right and X gootaa jechuudha. Isa kana hoo afaan quraanaatiin hin siifima dhaggeeffadhu. Iqra'a jechuudha yeroo sadi. Iqra'a qara'i. Iqra'a bismi rabbika alladhii khalaqa al-insaana min alaq. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. يو بيكم سكنا كبات تسفير. قل في سدين تنا يو بيت جتة سدين كناني فرنجين وردي سنجاب رمسوس جتة سدين كناني شوفاني الدنيا بناني يو كان سنت شوفاني سنت بناجي رنجة شوفاني يو كان نت شوفاني نت بناجي. دبلا بلا الفين كينيا قدني رتوما توما isabu abahi baay'ee keessa nu dabarse galata isaatiin hima galata rabbii bubbeen bubbisee jiraa jette na harkatti dhaamsuudhaaf ibsaa koo bubbeen tun numa bubbifti jette ifa bilisummaa keenyaa dhaamsuudhaaf afaan Oromooti. Bubbeen bubbisee jira narkatti dhaamsuudhaaf ibsaa koo huursaan galaanichaa galaanni kunis ni huurseetti huursi galaanaa kun na dadhabsiise jette laphee kiyya kana waa hedduudhaan nu dadhabsiisaa jira jechuudha. Huursa galaanaa jechuudha huursa galaana cubbuudha huursa galaana waraana cubbuu jechuudha hiikni isaa. Yeroo takka Jimmaan nu dadhabsiisa yeroo takka Wallaggarraan nu dadhabsiisa yeroo takka Harargeedhaan nu dadhabsiisa yeroo takka Arsiidhaan nu dadhabsiise yeroo tokko Walloo nu dhabamsiise yeroo tokko kana jechuudha hiikni isaa. Beekumsa. Akkasumaan miti dhaabbadhee isa faarfachuun koo baay'ee na adamsee akkanumatti dhaabbadhee isan faarfanne jette. Yeroo gubattee kana jette intala Oromooti. Uummata Oromoo gubattee sagalee kana dhageessisaa jira. Shimbirri afaan beekuu waaqa kadhata. Akkasumaan miti dhaabbadhee isa faarfachuun koo baay'ee na adamsee karatti na hambisuudhaaf diinni koo. Isa kana kajachaa jiru Jawar faadha Baqqalaa faadha. Jawariif yoo quraana baneef Baqqalaadhaaf immoo faarfannaa dhabbanaaf waan ta'eef. Gaadis jette waaqas jette Allahas jette inni tokkicha lama taanidha. Beekumsa tokkummaa jechuun otoo Jawar muslima ana kan kiristaana maaltu na galche jedhu ta'e Baqqalaan Jawarii wajjin hidhamu ture.
Abdii Raggaasaa Jawaarii wajjin hidhamu ture, gammachuu ayyaana Jawaarii wajjin hidhamu ture. Otoo muslimaa waa'ee kiristaanaa maal nagalcha jedhee Jawaar Baqqalaa Garbaa faana hidhamu ture. Dhukkuba keessaniin isin himaa jira. Beekumsaaniin isin qulqulleessaa jira. Nuti Oromoo sirrii qulqulluu sanii perfeekt akka taanedha. Ergaan kana jee booda kabajamoo ummata Oromoo hawwaniif maguddoon babbareedoon ulfaatoon kan kiristaanaa kan muslimaa kan waaqeffataa kan protestaantii kan muslimaa akkasumattis kabajamoo babbareedduu dargaggoo fi shamarran Oromoo jecha mi'aawa afaan Oromoo kan isitti darbatu babbareedduu hoggaansi injee jechi kana caalee hin jiru. Dura shanyii kee faarsuu beekii bilisummaan duraa isaa jechaan sinjee kanaa beekii haariifa tahii faaraan tahii addunyaa kun hedduu qaroomee jira. Namni xayyaara tolchaa jira. Ati komeenti barreessaa jirta. Sammuu waa kalaqu tahii sammuu oduu kalaqu tahii sammuu hojii kalaqu tahii sammuu jaalala kalaqu tahii jechoota beekumsaan haasa'i jechoota hiikaa qabu haasa'i akkasii waliin dubbachuu dandeenya. Kitaaba qara'i yookaan matsaaf quddusii qara'i yookaan quraana qara'i yookaan saayinsii qara'i yookaan seenaa Oromoo qara'i gaafa qaraatee walitti dubbachuu dandeenya. Nuti odaan bultu beekumsaan haasa'uu beekne malee wallaalummaan haasa'uu hin beekne. Ittiin guddanne dammaqoodha ammaas eenyuma caalaa dammaqoodha. Akka malee dammaqoodha. Sammuun bakka nuti odaan bultuun jirruu fi bakki isin jirtan bakka fagoodha. Waliin ginnu jechuu keenya fooniin tokko malee sammuudhaan tokko miti. Gabaabatti siif hin himu. Dammaqinni keenyas tokko miti. Nuti Oromoo fi Oromiyaa irratti dammee. Kiristaan Islaamaa nu gargar hin baanu jenneeti dammee. Konni qabsoo nuuf mirga keenya jennee bosona linne. Arraas waliin falmachaa jirra. Akkanatti haasa'uu beekna. Yoo akkanatti haasa'uu beektas baasii. Afaan tokkummaan hin jiru. Hojiidhaan. Nuti warra afaaniin Oromoo sobuu miti. Warra kaayyooti. Duuba gaa keeyyanni kiyya kaarraa kuni raacha tokkotu raacha yookaan faattee baay'inaan bishaan keessa jiranii raacha kanatu gartee bishaan keessa jiraati. Raacha bishaan keessa jiru kana faattee bishaan keessa jiru kana tokko keessa gartee mana gubatu arkee utaalee bishaan keessa iyyensatti gad lakkise. Manni gubate jee raachi kun raacha kaan bishaan keessatti dhiise. Jeeroo iyyuu raachi bishaan keessa jiran aboo yaa raacha yaa faatteen nana mana gamasii gubatuuf ati nu keessaa bishaan keessaa baatee jettee maaltu si iyyisiisaa miti nurraa usfalfalaadhaa jaanii abaaran. Faattee bishaan keessaa ba'ee iyyuu kana faattota bishaan keessa jiru kanatu faattee isa ba'ee iyyuu kana abaara. Yaa jarana ni harkitanii mitii jeen faattee kana ja'an yaa faattota wac jettee wac bishaan keessaa natti ana kamana gubate arkee iyyuu kanatti waccu kun na dhaggeeffadhu jeen faattee bishaan keessaa ba'ee iyyee kanatu warra bishaan keessaa gartee bishaan ibiddin gubu ati nu keessaa baatee maaf iyyite janii wac janii iyyan akkuma narraa iyyan kana faatteen hedduun raachi hedduun double sheets natti lafatti si dabale wallaaltuu haa dharaa'u ana obbo force beekumsa qabaattu kottu
iyyinaan itti kofleeti faatteen bishaan keessa jiru kun katti jee akkuma kiyyaa kanatti itti kofleeti ummata jeerkaanaa fi baaldii fi gaalonaa fi biidoo qabatee as deemu kana ni argitanii miti jeen yaa faattee bishaan keessa natti waccukummaa fiyyite naan jette ni niyya jeen ni argitanii miti ni agarra jeniin ummanni kun mana kana ibiddarraa dhaamsuudhaaf bishaan kana wajjin nu hammaaranii ibidda kanaan nu dhaamsuudhaaf deemanii kanaan argee iyye jennaan faatteen hundi rifatanii har'aa jaan ayyaa Oromoo janiyen janiyen ni arkitanii mijeen ibidda kanaan nu dhaamsuuf jeerkaana fidanii bishaan kanaa wajjin nu hammaaraniiti isin kana hunda hammaaranii ibidda kanatti isin gannaquu deemanii jeen amma rifatanii faatteen hundi bishaan keessaa horiyuu eegalan dhaggeeffadhu amma sasuma garagalanii maraatummaa isaa irraanfatee deemu laal ibidda lulachaa deema akka aadaa teenyatti gaalkan ibidda shidachaa deemaa miti ibidda qabsiifate tana gartee waa takka osoo hin beeyne maraataan mana nurratti gubee janii iyyeensatti gaddi lakkisan mana keessaa bahanii hiikka qabaa dhaggeeffadhu Oromoo ta'e Oromoo wayii dhaggeeffata afaan isaa dhaggeeffata afaan kee dhaggeeffachuun afaan kee afaan federaalaa godhuudha afaan kee beekumsaan haasa'i afaan kee beekumsaan dhaggeeffadhu hiwwacin saba kabajamaa ta'e namni hamma fi beeku hamma keenya beeka namni hamma isaan beeyne hamma keenya hin beeku daa'imni ilmoon haadhaa fi abbaan kabajaadhaan guddisan kabajaa ilma namaa beeti ilmoon kabajaa fi ulfinaan hin guddatin kabajaa namaa beekuu hin danda'u ilmoo haadha abbaan si kabajaa hin qabne kabajaa hin qabne yookaan waliif hin qabne kabajaa namaa hin beektu ilmoo haadha abbaan isiidhaa nama kabaju garuu namaafis kabajaa qabu duuba garagaleeti gaa eega kana jettan je'ee maraataan kun mana 20 irratti gube waan hin dagadhe na yaadachiisanii jee hiikni kana afaan faattee isinii meetin jira afaan raachaa Oromoon afaan raachaa beeku afaan faattee beeku Nabiyyi Suleymaan Rabbii afaan waa hundaa beeksifne jee afaan nama sitti haasee afaan raachaati bara afaan namaati miti Oromoodha kan kana haasee Oromoon afaan raachaatu beeku Oromoon afaan dhagaa beeku arra kana ta'uunsaa hedduu nama gaddisiisa afaan walii wallaaluunsaa hedduu nama gaddisiisa Power off. duuba gaa dhimma wallagga keenya irratti ta'eef hunda keenya irratti ta'ee waan ta'eef akka malee gaddaa gaddi isaa yeroo gadda kan koo bilisummaadhatu na baasa garuu mee inni nu fixaa jiru kun isa qabsoodhaaf hidhatee mudhii hidhatee irree jabeeffatee tokkummaadhaan cimee waraanaan cimee rasaasaan ummata keenya kan nagayaa nu jalatti waxalaa jiraan nuti yoo sadarkaan irra jiru maali sadarkaan irra jirru maali sadarkaan irra jirru waywaadha dhiira akka keenyaatiif teenye waywaachuu jechuudha akka isatti hidhachuu dadhabne
akka isatti mudhii hidhannee qabsoodhaaf mirga keenyaaf dhiisi qawween hidhatin dhiisi qawween hidhatimme qawwees hin hidhatin dhaaba Oromoo bilisoomsuuf dhaabni siyaasaan barbaachisu. Oromummaa keetiin duguuggaa shanyii sirra gaggeessu jira waan ta'eef mirga namummaa kan rabbi sii kenne bilisummaa rabbi sii kenne si mulqaa jiran waan ta'eef akka saba tokkotti kun waan qawwee fi maal nu barbaachisu dhaaba siyaasaa barbaachisuu miti bal kunu wallaalummaa bar dhaaba siyaasaa tidimmamuunu qawweetti dimmamuunu wallaalummaadha furmaata biraa wallaalummaa keenya keessaa kan ka'e malee hundi keenya otuu lafaa kaane hundi keenya osoo alatti gadi yaane mirga namummaa keenya mulqabne nama taane jiraachuu Oromiyaa irra dadhabne nuti Oromoon biyya teenya irratti yoo kan jennee waan taane gabbaanee dubbannu taate guyya tokkotti mootummaa kana kaasuu dandeenya teenyee waywaachuun doqnummaa fi wallaalummaadhaa fi garbage ta'uudha made the bastard ta'uudha fadhii ta'uudha saba fadhii ta'e jechuudha. Kana moo kanami mirgi Oromoo ifa ta'a mirga namummaa mulqamtee bara. Okay. Duguuggaa shanyiiti walloo irra xayyaaraan tumaa jira. Boruuf iftaan immoo Harargee eeggadha. Iftaan kan immoo Arsii eeggadha. Ammaa huni jiranii maali? Akka loonitti ijoollee oosan. Harargee keessaa isii hojjeta. Arsii keessaa isii hojjeta. Kunoo ibiddaan dhaamsaa jiranii miti maali kanni fuudhanii Tigreedhaan lolaajanii walitti qabanii ibiddaan dhaamsu jiru annoo faattee dubbatee sanitti ibiddaan dhaamsu jiranii miti. Taammaan faan zamajaa Minilik. Okay, duuba lola shanyii eegan irratti gaggeessan yoonuma gadi baanee nafxanyaa biyya teenya keessa jirtu hoggaa tokko asii ajjeesan kudhan yoo lafaan dhoyne kutaa keenya hundarraa nuntuqan eenyu tuftumsiisaa jira nuhi. Ilmaan Oromoo warroottan abbichuu fi maal jettanii waa barreessitan kun akka maleedhaan isin kabajaa. Akka maleedhaan isin kabajaa. Kabajaa Oromummaadhaatiif ja'aatii saba dhiigni dhangala'aa jira waan ta'eef dhimma kanaaf badhaadhinuma inni ati jettu ilmi Oromootu kun waa'ee siyaasaa haasawaa waa'ee dhaabaa haasawaa waa'ee dhaabaa haasawaa isin hunda dhaaba siyaasaa kamuu isin galcha. Dhimmi kun isin laaleessu qaba. Akka nama tokkotti isin laaleessu qaba. Baay'ee tokkoon isin kabajaa. Obboleeyyan keessan yeroo dhumu abbichuu jechuun isin irra hin jiraatu. Biltsiginnaa jechuun isin irra hin jiraatu. Uummata nagayaatu uummata irraa dhalattanii waan ta'eef beekumsa jechuun isin kana. No akkana jechuun cubbuudha. 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 Uummata nagayaatu hin ta'e cubbuudha. Cubbuudha. Rabbi birattis waaqa birattis amantii kam keessatti si gaafachiisa. Cimseetiin si hubachiisa. Kanaaf abbichi ol waaqatu jira. Waaqaaf ragaa ba'uu danda'utu irra jiraata. Uummata irraa dhalanneef ragaa ba'utu irra jiraata. Isa kana. Isa kana. Duuba koi. Jalaa
laal otuma ta'e akka sabatti waboo qofa miti mirga keenya waboonis mirga isaatiif Jawar qofa miti Baqqalaa qofa miti hundi keenya ka'uu qabna isaanis qabsoorra jira waan ta'eef hundi keenya ni kaana nuti akka gara keenyatti ni kaana qeeroon bahaa qophaawaadha qeeroon bahaa Oromiyaa qophaawaadha ni kaana sa'atii kaafnutti maaliif mirga keenyaaf yoo dhumnes ni dhumne jechuudha keenya addunyaan nu argu biyya keessaayis osoo argu xayyaa duun keenya mana keessa nafnee miti gadi bayi wallagginis ka'iti wallos ka'ii gadi bayi nagaatiif argeenis ka'ii lafaa akka Oromootti Shawaanis ka'ii lafaa waywaachuu dhabiti addunyaa naannoo argu eega iddoo tatteenyutu xayyaaraan tumamne gabbaanee mirga keenya dubbachuudha arsiinis ka'ii lafaa teessee waywaachuu nurra jiraatu kanum akka kaanitti ka waraanatti immoo kutaa Oromiyaa keessa guutuudhaan ni waxalla nuti dheengadda dadari irraa waxalaa baane akka waraanatti ni waxalla ni dhooyne kun kana sagaleen isiniif dhaga'ama sagalee gudi dhaga'ama duuba save our leaders waan jiru kanarratti wal mormii tokko miidiyaa kana gubbaa ammas yeroo laal dubbiin cimte wal mormiidha kaasan siirii qabdi Oromoon siirii tokko qabdi yeroo milkaa'uu deemte mormii kaafti hiriirri barbaachisaadha qawweenis barbaachisaadha hiriirri warra qawwee kana deeggara mirgaaf qawween fuudhamte mirga dhabeeti qawwee fudhate ka qawwee fudhate kan hiriira ba'us mirga namummaa isaa dhabeeti wannas gubbaa wal si nyaachisu gaafii Oromoodha awwaaluudha malee maali ummata tokko nagarree kun hiriirin ta'u jaaminisottatti yaamuun rin ta'u ja'a kun immoo maal ja'a obboleeyyan kiyya lamaanuu qabsoodha kuwaa wal mormisiisuun qabu yaa obboleeyyan qabsoo ummata Oromoo kana laaqina yaa obboleeyyan wal mormii maaltu fide hiriirri waraanuma kanaa uni deekka humna addunyaan akka dhagee sugodha hoggantootaaf sagalee ta'a maaroof sagalee ta'a hoggantootaaf sagaleedhaa miti sagalee jechuun hafuura usee lallabu jechuudha sagalee miti hoggantootaaf kataan afaan Oromoo kanaas irreeffadhe yeroo dubbatu irree fi humna Oromoofis hoggansaafis irree fi humna taanaaf malee sagaleedhaa miti ammas suuraa kana maxxanfannee akana gotogoota keessa teenye Facebook itti kan maxxansinuu miti dubbiin humnaa fi irreedha guutuu Oromiyaa keessa kun maal bu'aa qaba maal akka kun Facebook irratti akkana itti maxxanfatteef maal bu'aa qaba kun mana kan keessa teessa akkana itti waat kun luinummaadha mirga irree fi humna kanu barbaachisu irree fi humna irree fi humni oo hiriira bahudha addunyaan guutuun akka nu argattu kana ka barbaachisu irree fi humna jechuun kana teenyee maxxanfachuudha miti akka saba tokkotti haa nutti roobsanii gadi baana jechuu keenya hiriira gabbahuu qabna
biyya keessaas biyya alaatiis garri qawweetis gara qawweetii jechuudha. Laal amma yeroo himnu dhageenii miti borummoo ni waywaatanii beeka qasirraa bar nu mani maabar dabballee numa dambeessaa bar dabbarri loroboottuma himaa bar yaa ergamaa kiyya Muhammad ati tuma himuu malee maaliif amananii maaliif hin amanne jettee fi rakkisinii amansiisuu fi amansiisuu dhabuun nu harkaa jee rabbiin anis himuudha malee ati amantee amanuu baattaa iddoon keraa baawse ittuma naalaal hogguma taatoon tokko irratti ta'e kaanii waywaachuun kee ilma haadha raa'u ta'uu keeti dayyuusa ta'uu keeti waywaata kee waan beekaniif waywaattee callifta waan ta'eef guyyaa lama waywaattee callifta. akkanumatti isee waywaata wallaggi ka wallaggatti xayyaaraan natuman jee hiriira ba'uu qaba kaagabbee iyyuu qaba sabni addunyaatti mana keessa ta'anii waywaachuun maali gabba'uu qabna kaa addunyaa gabba'uu qabna kaa akkamitti dhagaamna nu fixanii mana keessattuu xayyaaraan nutumaa jiran miti gabba'uu qabna kaa hai eenyutti kan waywaannu immoo gabbaanee nu fixanii kaa murannoo kanaa qabaannu kaa nuti isaasi sagalee ta'aa jirra baasaa jirra jedhee sabniif hin birmanne maali sabniif hin birmanne maali sabniif gurmuun taane maali harka marannee xayyaaraan tumamuun maali nuti amma sabaa mootummaa firii lamaaf ummata caasaa jaarame firii lamaaf teenyee waywaachuun maal jechuudha kun eenyutu iftumaa jira nuyi dadhabina keenya kan hidhame yoo kaudaka hanggang kayo tangga waywan nuti daw mong kanya na kalamong kanya na idamong kanya na immo warratan oga waa'ee ummata oromoodhaa dubbanne abbichoo jettan kan ammoo iddoo jirtanitti biyya jirtanitti immoo bakakkaan isin dhaabsisaa beeka bakka jirtu keessatti maaliif gandummaa waan fidduuf saba oromoo irratti waan duulaman ta'uuf Masri keessa jiratte Keniyaa keessa jiratte arraba kee akka gandummaatti sitti kaasee si keessaa fuudha if kabaja akka malee if kabaja waan biraa keessa kan hin galchine akka malee if kabaja deemi abbichuu kan keenyaadha murtaddii kan deemi waa'ee murtaddii keetiitii mikaasawaa jirru waa'ee cubbuu keetiitii mikaasawaa jirru deemiitii nyaadha waa'ee waxii keetii yeroon kaasee maqaa isaa dubbadhu qabu waxii akka keetii deemi isaa wajjin waxii cubbuu deemite wajjin waxii kan kee laaqqadha waxii garuu
bakka jirtanitti bakka akkamoo wal fixuun ableedhaan akkan dhufne cimseeti nu bachiisa. Bakka jirtutti qayroo sitti bobbaafna. Bakka jirtutti nagaa abbaa nagaa ta'e abbaa maal ta'e bakka jirtutti qayroo sitti bobbaafna. If kabaja. Akka malee if kabaja. Dhaggeeffadhaa isin uummata Oromoo akka malee if kabaja. Immoo dubbii uummata Oromoo kanarratti bakka jirtanitti wal qaqqaluutu dhufa. Beekadhaa adabadhaa afaan keessa sirreessa. If sirreessa. Sirreessa hoggaa dubbatan. Waa'ee uummata Oromootti na dura dhaabbattee waa'ee saba kanarratti nu dura kan dhaabbattu taate waa'ee bichuu keetti deemitichitti dubbadha. Waa'ee nama tokkos dubbachaa jiran tuqaa jira isa. Waa'ee bichuu dubbachaa jiran waa'ee saba Oromooti kan dubbachaa jiru. Waa'ee namticha keessanii yaadadheetu hin beeku. Waa'ee namticha keessanii yaadadheetu hin beeku nama kanaattis argee hin beeku. Waa'ee sabaati kan haasa'utti jiru. Garuu ofii jeeyina dhugi jedhanan if kabajaa. Ilmaan Oromoo nan dheessinaa if kabajaa. If kabajaa seera ala seera Oromooti ala jirtu if kabajaa. Biyyallee kabajaa. Isinii hime kono. Walitti isin fiduudha yeroo hunda kan inni as gubbaa haasa'u. Cimseetiin isin hubachiisa. Akkasii achi garuu yoo kan saba Oromootti kaatee kan duultu taate keessaachi qoodee bakka jirtutti sabni Oromoo ilmootis jala qala. Kana beeki. Kanas godhuu danda'ama. Kana beeki. Isin cimseetiin isin hubachiisa. Isinii hime kono. Dubbiin jajjabduudha. Waa'ee uummata Oromoo irratti kottu dubbadhu. Waa'ee biyyichi dhiisi. Inni waan biraati. Waa'ee uummata Oromoo irratti kottu dubbadhu. Garuu immoo uummanni Oromoo haa dhumuu yoo kan jettu taate xayyaaraan haa tumamne kan jettu yoo kan taatu taate bakka jirtu Walloos gabbaasee si qala, Harargeenis gabbaasee si qala, Jimmaas gabbaasee si qala, bakka iyyuu si qaqqala jechuudha. Bakka jirtutti inni chi keessa hoggaa Wallagga balleesse ati kan Masrii jirtu kana halaalcheessi fixu, kan Suudaan keessa jirtu halaalcheessi fixu, kan Keeniyaa keessa jirtu halaalcheessi fixu, kan Suudii keessa jirtu halaalcheessi fixu. Kana beeki. Kabajaa jechuudha. Akka malee kabajaa. Akka malee kabajaa. Seenaanis isin gaafachuu ta'a. Namtittiin keessan kun gochima isinis hojii godhaa uummata Oromoo irratti jirtan kun hedduu waan nama qaanfachiisudha. Haadhumanii Abiyyiif jecha namni haadhumu Oromoon akkamitti jaabu? Maali wallaalummaan hangana ga'e? Abiyyi jecha Oromoon haadhumu sabni Oromoo akkamitti jaabu? Sabni Oromoo Abiyyi itti yoo dubbate bar Abiyyi ni muudee barboo. Abiyyi dhiigatti dhangalaasee chikaa'e barboo sabni Oromoo kun. Akkami sabni Oromoo haadhumu afaan keetiin jettan? Hangam takka ati saba Oromoo irra caalchisu qabda Abiyyi kana godhuu hin qabdu. Abiyyi kana godhuu akkana godhuun isaa aangoorra isa tursu bara. Yookaan isin akkanatti tursu kanaatu kuffisaa jira. Lakkii kanan godhi yoo jettan qofaadha bar kan Abiyyi aangoorra turuu danda'u yoo Abiyyillee aangoorra tursiifna jettan. Lakkii kun hin ta'u yoo kan jettee dura dhaabbattu taate Abiyyi aangoorra tursuu dandeessa. Lakkii isa hidhame kanaas baasi yoo ittiin aangoorra tursuu barbaaddaa miti beekumsi akkana kaa. Lakkii dogoggorarra jirta. Akkamitti cubburratti uummata Oromoo haa fixu hoggaa jettee obboleeyyan kiyyaa haa fixu akkamii jetta boo. Maali beekumsi kana? Quraana keessa jira moo Matsaaf Quddusii keessa jira kun? Maali gara jabeenyi kana? Maal jechuudha obboleessu? Kana boo nafxanyaan hin jiru bara akka isin jettan kana. Hedduun isin taajjabeeyyan. Akka namatti nama gargaaruudhaaf nama ta'uun ga'a bara Oromoo ta'uun hin barbaachisu bara. Abiyyi waan biraati. Oromoon Abiyyi deeggaruu dhabee. Isinumaan deeggarta kun Oromumaa miti. Kana akki isinti jirtan akka biraati. Hedduu nama gaddisiisa.
Oromoo illee hedduu gaddisiisa. Oromoo biratti illee finqireessina gaariidha miti. Gaariidha miti. Sabni kun wajjin nyaatee wajjin uyitanii jirtan waan ta'eef. Gaariidha miti. Gaariidha miti. Ni danda'ama akkam isin haasa'u kana Facebook kana osoo hin ta'in bakka jirtu ejjennootti fudhadhu yoo jeen bakka jirtu irraas taraka. Bakka jirtu irraas taraka. Sakandii takkatti si taraka. Booddee immoo boo'insa turu qaba. Of abbaan ofiin taraku. Malee eenyuma kan keessa tarakuu danda'a. Hunda si taraku qabna. Diina yoo dadhabne ifin dadhabnu waan ta'eef. Waan ifaan isii himaa bara. Garuu hedduu ishee miidha. Hedduu nama gaddisiisa. Haadhuu Abiy haadhuu irreen deebi Abiy jecha Oromoon haadhuun akkamitti jetta baleessa. Akkamitti Wallagga xayyaarri haadhuu inumaa yoo gosatti taate kamacaatii barboo Jimmaa hojii kamacaatii barboo Wallaggi kun ilma maccaa fi Oromtichaati ba yoo gosa beeti. Kun mirga. Abbichoo jechuun maal fide? Abiy jecha sabni Oromoo haadhumu addunyaa kana jecha mootummaa jecha addunyaa kana akkamitti jiraatan kanaaf obboleeyyan kiyya beekumsa rabbii isiniif kennu. Abaarsa qabdu akkamalee rabbi beekumsa isiniif kennu. Ana egeree keessan akkamitti akkate egeree Abiyyiin jiraatu egeree uummanni Oromoo godhu egeree jiraata. Seenaa dhalootatti dabruudha. Kana beekadhu. Seenaa dhalootatti dabruudha kun. Madaa diina caalaa naftanyaa caalaa madaa akka gobanaa taajetti baraa fi barootaan dabruudha wanni isin irra godhaa jirtu. Abiyyi akkanumatti kan waaruun ta'e rabbi qofa kan waaru. Sabni Oromoo garuu jiraataadha. Wallagga shanee waan ta'eef shaneen maali? Shaneen dirree qabsoo jira. Wallagga kadhawamaa jiru immoo walloo shanee waan ta'eef ummata nagayaatti naftanyaa zamachaa milikiin fixutti jiran. Shanee waan ta'eef Harargeen kadhumuuf, shanee waan ta'eef Jimma kadhumuuf, Booranticha kadhumuuf. Obboleessi kiyya haaduu jechuun akka Haabiil Qaabiil godhe jechuudha barboo hiikni isaa obboleessi akkisiin haasa'an kun. Hedduu nama gaddisiisa. Hedduu. Kun hawaasa walitti fiduudhaan miti. Warroottan aktiivistootaa fi warroottan isin biltsiginnaa jettanii miidiyaa kana gubbaa deemtan kun hawaasa waliin jiraatu kan Ameerikaattis akka inni wal ciiceeffatu kan Masri keessa jirus kan Keeniyaa keessa waliin jira kan Dubaay keessa jirus kan maal keessa jirus akka wal ciiceeffatanii akka namni Jimma jibbu taasisaa jirtan waan ta'eef Oromoon Jimma maal akka ta'e sirriitti beeka. Jimma biyya isaati waan ta'eef isin gonnis akkana gootaniif hoggaa Oromoon garaansaa mataa'e haaduu Jawar haaduu Kaan haaduu Baqqalaan haaduu Wallagga haaduu hoggaa jettan Oromoon kanan beeku namni kun kanas ni hubatu akkana jettaa jechi garagalee qaqqalee fixee maal goota garaansaa mataa'ee jira kana obboleeyyan kiyya siyaasaan akkanaa miti akka isin jettan kana namtichummaan Abiyyi jiru kunuu jechaa jiru. Calliftaniitu mana hojjettanii calliftaniitu mana fixanii dubbachummaa barbaachisa. Hawaasa waliin fixummaa barbaachisa. Hawliin jira. Maaf hin callif. Dubbii hedduu nama madeessu. Silaa utuu dhimma siyaasaadhaaf hinne kana dhimma siyaasaa silaa finne dhimma siyaasaatiif hinne kanarratti wal mormaa jiraadha. Kun dubbii uummata Oromoo. Uummata Oromoo xayyaaraan tumame. Ummata Oromoo daa'imaa wajjin dirree irratti Wallagga kanatti dhangala'aa kana dubban. Dhimma ummata Oromoo akkamitti dhimma Abiyyiin cufta mee siyaasa addunyaa kana keessa
كم تجري إمو بلي سكتي مو بليز أبي يكنا بمداري ونسي ده جروف نتي أورمو دا وبلي ينكني سيده جرانو تبى أدينا لا هاسو بدأنا سياسة بيتامي تكابسو بيتامي nuti badhaadhi na taanee isin hojii dalagaa jirra sabni keenya nu jalatti dhuminiyoo kan jette dubbatti taate maal qaba seenaadha siifi ni duutaa mi maali walloo keenyaas dhumuun qaba dubbiin kun akkanatti dhumuu qaba yoo jette maali mi maaltu bada abiyyi bakka tume maariyyoo bakka tume rabbiinuu maali isin jedha girgirin kee kiristaana miti أكا كريستيان تو كنا جا كريستوس أكا إسلام تيو محمد كنا جا أمة ورم أجر هندي سني كني ما أسقط باو كانو في جولة بداري ناتيس جولة ما جتني سوري أبى سياسة تيجي يعني أن دبّت أمير قوم تورم دبّي نورمو سياسة بربادو دبّي ميركاتي इसनु मन सियासा किसने चित्त पर तुझे मत जरूर अक्की कुल इसने पास सबने को बोलेंगे जिरा का वांटे अमंती हो चिका वांटे अक्की सिंजतन कुल हमम तक यरो सिंह कने जतन मका जिम्मती मोगा फते यरो कने जत हमम तक होगा कने जत Bagas itu Mario guys, ati itu orang menggutur angga garan sama Daus silau guys si wabar reistan kita ni, akam mereka. Kanaf, jimal leka baja junggari, jimma kabaja kabawan tu. Akam mereka, jimma biar rasul atau udah mereka, jimal leka baja, hawasan leka baja, hawas jimma kana, cice suri sa bakai gitu. Akam bakai gitu namanya santre fatu gula gitu. हासिल जिम्मा अभी ये चौंतरे खत्म कबा जा कबा मिस्किन रब्बी थी जबरो मारा दुकाटा बोली दुका करने जितने इल्मा नोरो मुकना बेंजीला करने जितना कुछ दिखता है हाँ यो गंदुम मारा गोसुम मारा जेला फाके इल्मा नोरो मुकम बके जितनी Walka kaltamee maaltu dhufa dubbiin san irra deemaa jirti namni kun dhiini macheessee jira maraatee jira ilmaan oromoo kun bakka jiru ni maal dubbatta namuu abbaa bakka eegaa mootummaanis kana nu godhe nutis abbaa barbaannurraa qiimii keenya baana janii namuu mana gaa'ee wajjeessite ijoolleen tun mee maal fidda mee maaltu dhufa hedduu fageessinee yaaduun gaariidha hedduu fageessinee Marata dubbi marata da kamana di tamirra gubesan kanafin sini usen naga ande mujra marata ko ni bidda fiddati kani marata mana gube yanna gaddebe mana di tamirra gube ega walla kiya gubde atis asisan attifarsi taje bakka jiru shanyu masatin dabam sisaje wala faake bot ilman oromo kairon ko yola faake Bijamba kaisa tiwa wal trouble isin gode me mal bilash lubu ke da namni ini machaye wan jiru tikke shokam down marate jire wante foromo kumatan igam machese abiyitu machese sababal a Cimsetin Barbadu fudat akka mo kana godhamtu kana ijoollee walitti neetanii ijoolleen biyya jirtu keessa akka balaa gurguddaan hin dhufne Oromoo madaa'ee jira Oromoon akka malee madaa'ee jira yeroo tana keessa Oromoo irraa of eeggachuudha malee si kaasirraa dubbatu kanan tokko bara kanuma biraati kanuma harka qaleen biraa deema
Akaste Oromo nam. Sihine kono. Sihine kono. Lagay pada itu umat Oromo. Isa kana. Kanarra kana. Naftanyano kay sinjatan kana ya chanjuru kabo. Naftanyano kay sinjatan kana ya chanjuru. Naftanyano kay sinjatan kana ya chanjuru. Oromo na duwe chanjuru. Naftanyano namni nu nama bo binensi. Motuma de garunis bifa kana nini. Kero madunya kana keessa. Takana miti. Isin qofa miti badadin. Harargenis jira sinis jira hundumatu badadin. Isanu dubbachan jiran kana. Kabiratu dubbachan jiru. Isin maltu til isin godama. Walla ginis jira badadin. Jimma takatu jira boran ginis jira bales ni jira sinis ni jira harargenis ni jira shawanis ni jira wallos ni jira. Maltu til gode akkan tane dubbatu ni kunun dubbatu. Mal jechuudha. Sabni kun Abiyyi ni muude. Sabni kun mirga gaafachaa jira malee Abiyyaan gorraa bu'aa haa jechaa hin jiru ba. Takka Jawaaraan gorra keenya jechaa hin jiru ba sabni kun. Jechaa hin jiru. Aangoo fudhadhaa aangoo isinitu rakkoo qabaaf aangoo fudhadhaa. Haa taa'u. Kanaa miti gaafiin kiyyaan. Aangoo keetiin nama fixiin maal jechuudha. Rabbiin oo kana ja'a. Ilmaan Oromoo fixiin maali? Ilmaan Oromoo finna jechuun maali? Akkana barakiisin jechaa jirtan. Mee Oromoo Rabbi isinitti agarsiisu. Walloo yoo ta'e walloo haa dhumu. Walloo shaneedhaa miti uummata Oromooti. Wallagga shaneedhaa miti uummata Oromooti. Maqaan isaa shaneen jechuun kaleessa abaa'oo jechuudhaan dhabamsiisan har'a shanee jechuudhaan uummata Oromoo dhabamsiisaa jiru. Harargeen uummata Oromooti malee shanee miti. Arsiin uummata Oromooti malee shanee miti. Maqaan isaa Oromoo jechuudhaan fixutti jiran tooftaa siyaasaatti baasanii maqaatti moggaasanii fixan. Shanyiin koo haa dhumu addunyaa kanarra ka jiru illa isin malee. Illa isin. Boru seenaadhaan nu gaafachiisa. Arraas nu gaafachiisa. Anjing guddaadha safuudha. Otumoo lolanii araasita jeetis. Itoophiyummaanis kan maqaa Oromoo aangoo Oromoo kanyaan garuu sirriitti Abiyyitti hirkatanii naqanyaan Abiyyi Oromoo dubbisaa jiru.